sila Itoophiyaa keessatti kabaratis dubartoonni keessahu kan baratinis ka biyya kanaa galata godhes ka galata godhinis hundumtuu walqixa boo haasa garam deemee jiraata duba namni yoo akkana taate jechuudha. Akkamitti biyya ufiitiif immoo waan gaarii godha hayyee atleet galatee baay'ee nama dhuunfaati namni waan kana irratti dalagee haa ta'u garuu qaamni seeraa murtii akkasii dhalaata akka irra murteessu mana 11 jechuun waan laaftuu miti isiidhaaf murteessu kuni akkamitti ilaalee waan kana murteesse ka jedhu hedduu nama gaddisiisa. Keessaa jaarraa amma keessa jiru kana keessatti wanti shamarran irra dalagamaa jiru waan baay'ee nama gaddisiisudha. Daa'imman osoo dhalataa jiran waggaa 6tti gudeedamtee argine waggaa 6 gaditti daa'ima ganaa dhalatte ajjeefamtee argine maatirraa jalqabee hanga alagaatti wanti dubartoota irra gahaa jiru waan baay'ee sukkanneessaadha. Kana qaamni seeraa gadi fageenyaan waan kana ilaalee furmaata itti kaahuu qaba. Yoo ka barate illee boo'e, yoo kan baratin illee boo'e, yoo ka biyyaaf galata godhe illee boo'e, yoo ka biyyaaf galata hin godhin illee waluma qixa ka boonu taate yeroo takka gaafii keessa nama galchaa jechuudha. Itoophiyaa hagaree moonyana taraaraa yagadalash baltoo yamootalish tagaddala jedhama maaksawiiti taratii jedhamudha. Xiqqeenaan waan kana dhaga'e hiika isaan beektan jedhee yaada. Itoophiyaatiin gowwaadhaa fi gaarreenii kasiiduu ajjeefamee kammoo si ajjeese nyaatee akkas yeroo baay'ee wanti Itoophiyaa keessatti ta'u namni galata ummata kanaa godhee waan gaarii godhee yeroo baay'ee yeroo galateeffatamuun arginu. Namni immoo gartee ufii isaatii garaa isaatiif bulaa ta'e yeroo baay'ee luxury life yoo itti jiraatu argina. Kun immoo waan baay'ee abdii nama kutachiisudha. Asuma gabaabatti waan jechuu barbaade mataa hafetti sabbata maran jette Oromooni numartinuu dubartoonni bakka jirruun artist galatee waliin dhaabbanne akka qabeenyi isii kun deebi'uu fi hamilee isii duraatiin biyya keenyaa meedaaliyaa 5 hanga 8 olii jedha nam takka 5 jedha nam takka 8 jedha argamsiistee jirti. Walumaa galatti biyya alaabaa biyya ofii qabatteetiin ol kaaftee jirti jechuudha dandeettii isiitiin. So namoota akkanaa kana ammoo hamileen isaanii yoo tuqamee arginu wayita isaan miidiyaa irra dhufanii boohanii arginu nuti warri duubaan jiru duuba hamilee fixannaa jechuudha. Hamilee fixannee waan sanarraa abdii kutan. So wanni kun akka hin taane qaamni dhimmi ilaallatu qaama federaalarraa caffeerraa hanga gartee aanatti waan kun ilaallameetiin wanti furmaata waaraa ta'e isiifis kennamuu qaba nuufillee kennamuu qaba. Baay'ee gaafiin kun gaafii isii qofaati miti. Gaafii kiyyaa, gaafii keetii, gaafii nu hundaati. So namni tokko yoo qabeenya isaa akkanumatti kasaamamu kataatu taate akkamitti nuti biyya kanarra gaarantii qabanne qabeenya mataa ofii namni akkamitti horataa wanni jedhu sun gaafii keessa seenaa jira jechuudha. Walumaa galatti qaamni dhimma ilaallatu dhimma kana intersect godheetiniin furmaata waaraa akka nuuf fidu abdii qaba. Ka biyya arabaas yoo boo'e, ka biyya keessaas yoo boo'e, ka biyyaaf jecha gartee alaabaa biyyattiif leellise yoo boo'e hamileen gara fuulduratti nuti biyya tanarratti qabnu maal ta'a keessaa carraan dubartootaa maal ta'a onni jedhamu sun osoo ilaallamee waan gaariidhaa mana tokko warasamuu waan jiru mana lama warasamuu waan jiru mana takka lama jedhanii propertii garagaraa 11ffaadhaaf immoo mana murtii wal dhaabuun kun akkamitti akka qaama seeraatti ilaallameen beeku. Maalillee akka beekumsa seeraas gadi fageenyaan qabaachuu baadhu. Laakiin garuu sadarkaa hagana ga'utti namni wayitii ganamee jedhe qaamni seeraa akkamitti nama dura hin dhaabannee nama saniif immoo garteen falmannoonni jedhu anaafis isiniifis gaafiidha. Kanaafuu furmaanni waaraan akka obboleettii teennaaf kennamu artist galatee waliin hundi keessanuu sagalee ta'aa fi